warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube channel Arafeetu jirre jirtu Oromootiyaa qaaliiwwan gaggaariiwwan YouTube channel Arafeetu namni mana kanaaf haaraa taatan subscribe like share godhuudhaan faana turaa isiniin jenna. Arra maal qabattanii dhuftan jechuun keessa nafa qabu arra maal qabannee dhufne. Sumayyaan jechuudha. Arra maal jetti wal jaalanneetiin dhufee anaa fi Doatu jiru ndufa barare nindufa barare akin dukhotu bisegeni anatin fakka gocha kana kana walirratti hojjechuun xiqqishollee namatti ulfaatu qaba namallee sookanneessu qabaa jechuudha kanaaf waan akkanaarraa of qusadhaa ijoollee Oromoo maaliif yoo ho'ettan taate namni tokko si jaalate haa jennu nama jaalachuun dur jira. Dubarri kuni haati manaa aanee jaalalaa jechuudha. Haadha ilmaaniiti, haadha daa'imman lamaati jechuudha. Waan akkanaa kanarraa of tiisa. Gubbaaraan dhuftee isii manaa baaftee jechuudha. Maaliif yoo ho'ettan taate jaalachuun ni jira. Jaalatte haa jennu. Garuu karaa seera qabeessaan, karaa fudhatama qabuun jaalalte karaa sirrii saniin deemaa jechuudha. Garuu immoo akkanuma zim jettee dhuftee haadha ilmaanii manaa facaaftee fuudhanii amma ijoolleen mana namaa geessanii jechuudha. Amma isiillee achitti tumuu deeman miidhamuuf deemte jechuudha. Miyyoon tun dubara akka kanatti tumamtee miidhaa yoo irra kaga'utee rakkoodha jechuudha. Garuu isiin jaalattee dhuftee jaalalli waan naman goonellee hin qabu. Garuu dirqiidhaan waan akkanaa kana gochuu hin qabdu. Irraa of eegaa jechuudha. Bilisa irraa godha. Aanee jaalalaa rabbii naa fayyisu haati manaa isaalleen sababa saniin ka'ee siirii itti goote jechuudha. Waan baay'ee keessa waliin turan. Mucaan kuni gara maraatuutti deemee jechuudha. Obboleessu waan akkanaa kanarraa of tiisa bilisa of godha. Maaliif yoo ho'ettan taate Oromootiyya arra jirra malee boru hin jirru waan akkanaa walitti hin godhina. Gocha akkanaa walii hin godhina. Maaliif yoo ho'ettan taate miidhaa akkanaa walirraan hin ga'ina. Hamma gaaratti deemu magaalaa adda addaa keessa deemee qabanii achi deebisan jechuudha. Mucaa kana manatti. Ammas deemee barandaa taa'uu barbaada. Nama wajjin taa'uu barbaada jechuudha. Maaliif amma mee dubartii kana isa goote kana asumaanuu waliin haalaalluun isiniin jaa. Sababa isiniin karaa arbaadetti. Yaati maal laayitanii miti eegaa laayitanii. Eegaa maal laayitanii miti. Asi tanaan hojjettanii. Tanaan hojjettanii. Tanaan hojjettanii. Yaadaan. Laal sitti jechuudha. Isa sireen gidaara kanaan maxxansee si dabarsan si jenna. Nama. Yaani nagala ka salaala. Ila gitu ngode. Kattamiyo. Kata ibu waslata. Salata dhufte. Ay gattira bu. Ida muda kabda sim murtaa jira. Sim murtaa jira. Waan sim murtaa kun aja. Aja. Yaani ka kana lagat. Bal indalli laban ro itu bo ka bimya. Ay. Umla ka bo. Unti laban nyaatu jirti. Hay la bagat. Bagat tai. Tai gat waslata. Ita mereka. Tai. Tai si na misina. Jadi jadi kamne mbay. Makan harkutu. Jadi. Jadi ghaib. Film desio. Waslata. Salati. Wana tqul tijute. Jadi qabi jadi go hedi. Naagabet. Hedi. Naagabet. Hedi. Waslata. Wala. Ge. Baalagi gadda seddeemtu akkanuma la. Kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya wanti kanaa sirrii miti jechuudha. Miidhaa ofiin walitti hin fidu ilmi namaa tokko. Dhuguma jaalachuun illee ni jira. Maaliif yoo ho'ettan taate namni tokko yoo jaalatallee karaa sirnaatiin, karaa walitti siqeenya qabuun, karaa nagayaatiin wal fuudhuudhaaf yaada malee waan akkanaa godhuu hin qabu jechuudha. Wanni akkanaa kun sirrii hin ta'u. Maaliif yoo ho'ettan taate kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota jaallatamtoota walumaan laallee jirra. Miidhaa akkanaa walirraan ga'anii sababa jaalalaatiif namni tokko akkana ta'u jechuun baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Sintaan siirii itti goote haati maatii tun immoo gammachuudhaaf aadu ni loltii jaalachuu hin danda'u maaree ta'uu hin danda'u waan akkana gocha akkana kana dubartoonni keenya irraa qusadhaa isiniin jenna. Mee viidiyoolee furlee waliin laallee turre jechuudha. Ammallee irra deebinee waliin viidiyoon biyyo tanaa haa ilaalu. Siigaa miti ijoollee nama ibsinaa keessaniin guddisaa fi ijoolleen tabbaa mana biyyaati yettee bira keessee mataa haaruu keekan akkana keessee ciiftee isa dhungatu. Meeboo bakka isiin irraa dhufteeti.
bakka isiin taateefi laal bakka isiin taateefi bakka isiin irraa dhufteefi waan gurbaa kanaa waliif qabaniifi iccitii walii qabaniifi raqama biyyaa warra isaanillee nambisin maraatti okkottaa fuudhaadhaa intatti teessan fayyaan qabdu mataan ta'uuhameeti biyya namaa keessatti heenee taa'u jirraanii harkaa miila enneeti suuraa takka kaafnee harkaa miila hinee jechuudha. Egaa akkasumallee barfala biraatu jirre. Falli biraan jiru akkasuma waan harkaa miila hineeti bas maraatee jirti mijoon teessanii kunoo biyya namaa keessa maraatee jirti saniifuu mijoon teessanii dadhaadhaa innee sootanii tajirtu carqii gurraatti isin deemtu garas qilleensa irratti irraa ol saayinee irraa hinee hidhaa gittim goonee asitti ol fannifnee akkasitti koottaa fudhaadhaa nu lakkoofsa mijoo keessa maraatee isin qabu jirra innee warra isaaniitti barbaanna kasanii asii yoo dhabne immoo. Gocha akkanaa kanarraa of qusadhaa jechuudha Oromootiyye baay'ee nama dhilfachiisa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif yoo kan taate namni tokko biyyaa ka'ee bultii namaa hamma asitti yoo kaballeessu taate rakkoodha jechuudha. Maaliif dhuguma siif aaneen biyya takka Sumayyaa waan akkanaarraa of qusadhu ittiin deebi'u waan akkanaa. Yoo barbaadde tokko barbaadde tokkuma ijoolleen jettee jechuudha. Hin godhin jechuu waan akkanaa irra deebitee tasuma hin godhin godhuu hin qabdu jechuudha. Deebii mucaa kanallee dhukkubsataa hamma inni wallaanamutti bira turtanii haadha manaallee mana deebitanii ijoolleellee mana deebisuu qabdanii jechuudha. Maaliif jalaa bachiisuu yookaan baafachiisuu gara mana biraatti jijjiiruu osoo hin taane walitti siqeenya gootanii waan kana jidduu fixuu qabdan jeetii yaada hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota yuutuuba chaanal Arabeetu kanaaf hamma dhuma viidiyoo teenyaatti nu ilaalan hordofaa sabskiraayib laayik sheer godhuudhaan namni haaraa taatan mana kanaaf nu faana turaan afeerraan keenya nagaatti nu tura isiniin jaaladha hamma viidiyoo biraa qabannee isinii deebinutti.